ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Maqaan yakkamin tolu eegale duraan maqaan jedhes nan jiru maqaa guddaa tokko na fakkaata. Amma maqaa keetti si baay'eetu eegale. Amma maqaan kiyya namni mi'aawu eegale des na jee. Maaliif garuu? I don't know. Tell me. Naa himi meet. Maaliif akkasiisa? Anatu itti dabalame bara. Anatu itti dabalame bara amma gizee duraa kophaa jirtu waan ta'eef. Naxalaa ture amma muluu darzan oonaan. Gizee dabiliidha namatti tola sanii. Dabaltaaf amma. Dabaltaaf gaa'is jaaniidha akkana laal. Yaata wal jaalan sun gargar. Dabili yeroo ta'e maqaan namatti tola sanii. Dabili namatti tola sanii jedha. Of course. Maalittiin jireetta? Waan deebitee boqonnaa baatamoo taphasiiseen galgala baatu. Amma ni deebi'ee boqonnaa ni baa garuu boqonnaan lammaffaa boosan live in seenu because gisee sanniin dadhabaa takkaffaa sa'aanis muraa isaa laaqana afaan nyaadda saasa. Sa'aa meeqa boodaan baha beektaa? Yoo xiqqaate sa'aatii afuriif cinaa booda. Waaw mashallah. Kana first break jaaniin breakii duraa. Adii lollumaashii nu jabeesse maanaa. Eenyu nu jabeessi? Meela nama uummanni harargee kun gizee akkana amaanaa na kennatu maal jetta modoo arsiin na kennate amma waan biraati. Gizee akkana uummanni harargee amaanaa na kennatu. Jarumaa amaanaa isa kennachuu jira? Isaan mata amaanaa sinna kennaara. Aayisoo achuu jira. Confused ta'e kan daqiiqaan jahanaa feen ol seen. Amma maanaa jarri xiyyanaa harku jira akkamittiin gad deebi'a. Beekaat mana keessa gara gaggala malee. Sa'aan laalle. Buna sanii mara amma daqiiqaa jeen kiyyana qocaa naan kafalani. Silaa daqiiqaa jahanaa dabarsee seenuu qaba. Daqiiqaa jaha jechuun mistake jedhii gad deebii dogongoree dhufe. Na harku jira eessa deemta naan jaaga. Akkana qaba kunoo mirqaanni maashaallah. Amma fa'aa onneen akkana nafin hin tiimi. Gizeen buna dhugee warri enerjiin an qabu. Welcome. You're right. Angin yoo buna dhuges dhugu baadhes. Sanuma jira. Kamidus dhuguu baattus. An dhugu baadhus qaama'us waan mirqaanonni fakkaatu anatti. Normaali maal. An gizee lafa dhuguu akkanatti taa'u akka nama qama'eetti namoonni dheetti. Amma gizee reetiin faati asliin faati qama'anii isaa wanna jedhanii abduuseen kun faati kun akka re'ee qalanii kanatti iyya kana faga godha mana keessa xaaraa manaa keessa lafa laaluu hin danda'u. Gizee qama'ee jedhe jechuudha. Xaaraa manaa kana keessa akkana godha iyya sana abduusee. Amma gizee san jechuudha. Waan ofiifoo takkaa hirribni sin qabne osoo qamahaa jirtu odoo barcaa godhaa jirtu. An takkaa qama'ee illee hin beeku shiishaallee harkisee hin beeku garuu ammoo wallaa kun gizee Shishaan harkisee boqqotaadha garuu akkamitti qamaatee hin beekne. akkaan qamaaneen takkuma. Bakka wajji qamaan okkee gisee nama. Ani ilaali gizee amma asliin faati reediin faati qama'an jechuun. Haati seenaa biraa raftee namni hundi biraa rafee ana bichatu yoo hanga isaa kanaa waliin ta'a.
وجدي سيبنا في مال مالك كنتا ايه والله انا قفا ولنتا هرفوا ابدا اوكي اتي يوم كمان يعني يمو إسان مركانا نيراناتو إسان كماني راناتو مركانا مي والله زي انرجي اجا كمي إساني كماني أنا ما خدموا النتي ولا جينا أنا ما خدموا النتي انرجي تاتا فرزيسه يا كد ما سان كد ما إنما خدموا سندس نيجي لبا إنما كم خدموا أنا أمو برجع زي كم نطلعني بيت هتروح حاجة تروح زي كسي فافا كل ما مني تول فمي كتابو تبوزن سامبودا تكبرت أتسنى مركانا واحد توم كارو كل الدول كون كدراني تي وركيتي يا كدراني تي مالي أمانة درها عادت أنا أمو ترى برجي جي لما فاكر نافع ما خلين كيفية تكلم كمان بين تشتري تي أنا كان جالت وكان كبجو تكتو يوكس جلا مالجت مان تأي مجرفين سهادة تيجتنا غرانيا تسيق أفتش جرت إنجتوني إذا كنت نانجتين جرني sobuunin barbaadu kaayidaa bar murii jedhe malee haadadhu miti no haadadhu naan jetteeti rifeensa haaddadha kun ijoollee ta'in akkuma isin agartan murii jedhe bar murii jedhe malee haaddadhu miti yaa edda moo ibsishaa diraamaa irra dalannee bar akkam goota rifeensa muraa kaan landanii erga kaan faransaay tas ergaa inni jennaan makiin sagalee naa qabdeeti rifeensa deemiti filiiti anjani fitu bukka'ee firaan dabbaya ka firaarraa sammarii fidinaan jettu. Anyways, san wore sababuma keenya jetta filtanii indaamta islaamurta irra gisee filame irra guddaan buqqaa eesse. Amma maqmaa goanniin keessa maal ta'e beekaa nu shawwuutuuf yaaltanii. Waan ni taatan. Gisee filanii fi gisee muran kamerra xiqqaata rifeensa. Fadhiiroo biratti nyaataa jiran eenyu nyaata ana nyaata rakkoon qabu wallahi an komantii harkutti hin jiru harkaan wayin godhu jira yoo na nyaata mana raayidhisan dalagee biibii maal taate ati isaanii ol jirraaf nu nyaatan yoo nu nyaatan maal rakkoo qaba that's what I'm saying namni yoo namaa ol jiraate akkasumaaf ganaa hujii baafnaaf sa'aa 24 ganaan nu laalanii hanga ilkaan keessaa yaa'ee koddaa lafee karaa irra gatan ta'anitti kijiba saaniiti wallahi namni takkaasii waa jechuutti hin jiru amma gisee laalu koomatti. Yaa yooma jiraatee yoo rankaatiin habiibii dalagadhu malee. Duumuri. Habiibii wallahi dalagadhu habiibii ganna waamee kan nu eeggata jetteeti ati. Intee duroo bizii fiicharaa labbinu kun. Yaa. Waan sirreessu nu. Laali kaa maal seetan gisee nu duuba sareen duttu. Sareen nu duuba duttu san laaluun qabnu nuti karaa keenya deemu. Jireenya keenya jijjiiruu maal goonaa hadda kana dalanni boru kana maal godhuu qabna iftaan maal gochuu qabna. Maaltu sirraafuu qaba maal tolfachuu qabna jireenya keenyaaf maalii bakka wantoota akkasii san malee isin ammallee laali kaa hin jiraa miti. Erga gaafa si baree irraa qabee jechuudha afaan kiyyaas wanni bahu kabajaa godhachuu qaba. Beekan harkee mulutti hirmee beeki. Sibichaan. Ka fuudhee na bulfatu sibichaa ta'u anammoo intala harargee hundaati kabajaa qabaachuu qaba. Mas akkaataa itti buluu akkaataa itti dubbadhu waan haasa'u waan dhiisu gina immoo gaafa wal fuunu saraataa fardaa saniin godhadha naa hayyamtaami maalinni saraataa fardaa sanii godhadha maali saraataan fardaa mukkee kana beektaa rifeensi afoo kana irraa dhumee jira waan ta'eef akka itti kaadhu san casi se lo la gracia. Jalfati lo come yo le mal yo ti commenti tu bisa. Okay. Okay. Khof lu majrani laki. Wan wanni haman barrefamen se. Oddeti.
guyyaan kee haa bareedu ture ganama gaarii guyyaa bareedaa qabaadhu yoon ofiitii yetanii jaboo jaaladhu gufuullaa qalbii hamaati arraba diimaa ija gurraatti takka sin argin qaxarri bilchoo na agarsiisu aruuza keenya ganama gaarii guyyaa bareedaa qabaadhu. Yaa faadhimootii yaasanii jaboo jaaladhu. Yeroo gaarii naa qabaadhu okkee. Yaa ishuu sitti haa tolu qaalii kiyya hamtuu si waliin badduun sin dhagahini. Amiin. Jecha namaan dhagahini haasa basaastuu wasaastuudhaaf kara deemtu hunda warra iddiliin isaanii carraan isaanii mokkoree hunda dhageeffatini. Sitti dhagahini malee dheedhiin kenniiniif gabbaate ishee. Nama takka waan takka fannu. Makaleessa gisee lolaa jiranaan jedhan san ansi jedhallee hin seenne ijoolleen naa barreessaa ture. Abbaan barbaade waan barbaade yoo haasa'e nurraa haa dubbatanii malee piliis namarraan dubbatin. Abshiraye. Yeroo hin qabnu beektaa. Nuti fakkeenya namaa taaneetiin nama agarsiisuu qabna. Kan hireen heerumaa mokkorte heerumee akka arguuf fakkeenya ta'uu qabna. Inshallah. Nugee dalagatti deebi'aa yeroo gaarii naa qabaadhu. Qabdu bar habiibi. Suuraa kiyyaaf ka asli maxxansitee kennaan koomentii argatte argite jaldeessa guyyaa keessa afaan Oromoo barate huumoo. Baalagee ilaalin deendee gana dammoo as dhufeetiin qotiyyoo. Jaldeessa guyyaa keessa afaan Oromoo bare. Kaaka kan keetii kanaa bar. Ilmi namaa kun bakka lamatti qoodamaa jedhan. Akka saayinsiin jedhe homo sapiensii fi homo maali jedhan guys. Na hinatti nintaniin degadhe guys. Ilmi namaa kun bakka lamatti qoodaman. Homo sapiensii fi homo what? Namni guys mee barreessaa. Homo habilis, homo erectus, habilis. Homo bakka sadii qoodama yaa bakka sadii homo sapiens fi homo erectus yaa of course na yaadadha. Another one yaa kun amma laala akka fu'aat barreesse kana jechuudha. Sapiens habilis yaadaan adda ta'a. Beellada lafa deemu kanarraa ka bishaan dhugu ka nyaatu ka dhugu kanarraa wanni adda nama godhu yoo jiraate maal inni beektaa? Yaadatu adda nama godhaa jechuudha. Kanaafuyyuu deemiti maalana likkii galchitaa miti deemi ganda keessanuu likkiin galchine deemi gowwaayyee maatira baa wata qimaala danas bayyala kana horii jaldis maan likkii na galchita bututa maan likkii na galchaa likkii si galchaa anna dhaadachuura gubbaa kanarra dhabatanii seefii guddaa kanaan morma kiyya kana dhaphi seenarraa godhan bilisummaa akkasiisan hin qabu bilisummaa ajaa'ibaa ta'e anaaf na dhaadachuu irra lal seefiidhaan morma kiyya kana lal dhaabbata gisee akkasiinarraa dhayan annan gammadaa akkasi godha gaafa naan jedhan ibiddan na qabataa iyyuu hin ta'u wallaahi ibiddan narraan boba akkasi godha akka namni naan jedhu hin barbaade akkas likkii guyyaa deeme akka hotee sodaachisi qabiyya labaasi. Ani intala arsiiti ishii gootitti an kana bar kana ilaalka ati argitu kana jechuudha kan argite farda abbaa kiyyaa itti hidhuufi miti kan adallabeera taa'aa jiruuf okay look kun ammoo lafa dhufee sitti hin fakkaatiin bul'atu